Ijoolleen lamaan tunniin dhiyoo kana tiktook irratti caaltuu faaziyaan eessa deemti eessa jirti jedhanii namni hedduu isii gaafataa jirani. Jettii tana kan namni wallaaltanii jirtanii gaafa Saawud Arabiyaa keessa jiran hedduu waliin dabarsanii waa hedduu waliin dabarsanii jiran miidiyaa kanarratti waliin beekamanii turanii har'ammoo ammammoo sa'a kanatti jechuudha faaziyaan biyya biraa jirti. Caaltuun biyya biraa jirti maaliif gargar bahanii wanni ta'u jireenyi ilma namaa akkanatti gargar nama baasa maalitti jiran hoo jedhanii ummanni hedduu gaafataa jiranii caaltuun ka waan jettu isiniif ibsiti dhaggeeffadha. Dalaga irratti malee waan biraatiin biiziin taane ta'uu si barbaachisa. Keessattuu nuti amma gize biyya Arabaati galle namni hundi yaada adda addaatti galatooma warri filawaarii abdii culullee ummu galatoomadha. Biyya gizee galtee hedduu si burjaajessan namuu yaada adda addaa sitti hima dalagaan milkooyite filleen akkasuma dalagaan hin milkaa'ine zarafame kararratti maal ta'e qotorbaan dindagajee maallaqa qabu maalii godhe hundi isaa waan adda addaa si hima. Sanirraa ati yeroo galtee suuta olii gaffi fiidee kana baasnaan asuma ati qarshuma kumata kaa'ee tumbar kumuma kudhanii kumuma shanii kuma maali osoo ittuuti maallee nati miiliyoonaan akkaawunti irraa qabdu walqixatti deebiti. Dirqama isaaniif qoxaaxaruu danda'u. Inni lammaffaa immoo magaalotii keessa deemtanii magaalaa ifarraa baru. Egaa magaalaa bartanii haalli jireenya biyya keessaa isiniif mijjata. Inni lammaffaa sammuu qabattee dalaguun qabattee if amansiisu. Akkuma ammaan baqachuun qabajee if amansiisee kanatti an biyya keenya sanitti dalaguudhaan qaba please deebii. Maal na gaafattee Dr. Susuu Galatoom. Maal na gaafattee wachumaan taaptaaf godhaa maal jettan koppii liinkii baanan sanillee godhaamee tiktookiin guyyaa kunillee haa tiktook fakkaatu. Isini galee waan takka if amansiisu. Biyyaa ba'u irratti if amansiisu jira. Yoo fi nama seenu biyyaan ba'u. Dalaga irratti if amansiisu ifirraa bara. Bas ifirraa bara. Maallaqa inni hanga feete biliyoona yoo qabaatte biyya gallaan osoo ati yoo hojirran jiraanne wantiidha komentii kiyya laalii irra deebinaa barreessa yeen ilaala. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ati maaf deemte caaltuyyee kuni gaaf takka wallahi billahi taa'ee akkuma ammaan tanaa kanatti isiniif hinaasa. Wanni hubachuu qabdan garuu deeminsi kiyyaa nama si miidhu nam takkallee miidhu anammoo na fayyada. Namni osoo if hin fayyadne nama way fayyadaare. Namni osoo if hin fayyadne nama ni fayyadaamee naa himaa. Ni fayyadamu hin fayyadu as jalatti lakkii yookaa. Osoo if hin fayyadne nama ni fayyaduu ni danda'a. Hin fayyaduu hin danda'u. Kanaaf sun ana fayyada waan ta'eef miidhaa nama takkarraan hin ga'u saniif hin deeme garuu babal'inaan gaaf takka taa'ee nutis umrii dheerannee rabbii yoo gartee jechuun gaa namni yoo duumaan jiru tanarraa kuteedha waliin haasa'uu hin dandeenye wajjin haasa'ina yaani mastaawatuma kana keessan inshaallah rabbi jee haqaama wala gartan jeellee akkasumatti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh biyyarraa meeqaan dhufan. Maallaqa xiqqaadha biyyarraa deemuun biyyarraa as dhufu biyyaa booda hedduu salphaadhaa jirana biyya deebuu ulfaata malee caaltuu sister. Kaayiroon dhufuu barbaada. Kaayiroo dhufuu barbaannanii akka itti dhuftananii nama isiniif hin godha. Laakiin maal goona jettanii nan gaafatina isaa gizeenu. La kareef galatoom. Ulfaadhu noo. Maaltu noo akkamitti noodha rabbi jee osoo if hin fayyadne ansi fayyaduu nan danda'amee rabbi jee. Osoo mataa kiyyan fayyadne abbaa tokkoo fayyaduu hin danda'u. Ani if caalaan akkasii ta'a nama siin jawnamanii namni if caalaa waan takka namaaf hin ta'u. Okay. Caaltuu dhugaa jireenyi biyyaa akkuma himan kanaayi maali irraa himan jireenyi biyyaa kanarraa maal himan. Jireenyi biyyaa miskiina waan takka hin qabne yoo taate bakka afirraa biyyaa bahe garuu waan itti biyyaan baatu sayyoo isaa argatta. Lakki jiruu biyya kana keessatti yaani naaf hin taane nin deeman akka isaa gizeenu jiruun biyya kanaa naaf hin taane nin deeman akka jiruun biyya akkasii si ummaan tiyyachirti bareedduun tiyyachi teessee na eeguu turte. Nagumaan jireenyuma nagaa jiraatu turan abbaan kiyya sun achi obboleeyyan kiyya maadhaan obboleeyyan anaa fi bareedaa galatoom. Obboleeyyan anaa fi obboleessa kiyya xiqqaa tokko akka kiyyaa tokkootu biyyaa baane takka biyyaan baane maatiin tiyyaa. Galatooma ulfaadhaadha. Thank you qofiyaa tan duraan dura fiiguu ture. Okay meeqaan dhaqanii
maallaqa Itoophiyaa kuma dhibba lamaa fi waa fa'a akka sharafaati jechuudha akka zirzireeti yaani maallaqa akka yeroo jechuudha akkuma riyaala gisee ergachuu kaan riyaala qofa hin beekan. Kanatti maalii taatee biyya kun ani hidhameetiin gali bar hidhaan beektan hidhaa biyya arabaa tarii jijjiiramuu achi keessatti faa tarii malee bitti waan takka wallahi isin hin sodaachisin akkana jaanii osoo maatii teessanii hawwitanii biyyaa isin hin baasin biyyaa namni isin hin baasin okay osoo maatii teessanii nagarree ka ilmaan qabu ilmaan keessan osoo hin garree galatama olbaadha dhala meekaappii fiiltarii maa fayyadamteen jeenaan yoo warri dhiiratu ni fayyadamu. Oh ya Allah. Dhugaa qilleensi okay. Qilleensi Itoophiyaa nuuf. Walumaa nu qixxeessee arti kita kengo qabaabee qobii kan beekne sun dooliin caaltu hojiin shamaraa eeni jira akkasii caaltu iyya na galchi please okay isin galcha. Hi Faiza. Baga dagaa nufte kaameraa irra jirta baay'ee. Kaameraa irra jirta. Yaa. Sarara kanatti fayyadamee faarmaasiin suuqa Oromoo ta'u. Gaawanii uffachuu deemta faarmaasistii taate kaarra waaw hayyee Oromooti egaa hunoo faarmaasii abbaa gidii keessatti argamna faarmaasiin kun keenya faarmaasii Oromooti wanni hundi wani nuti barbaannu as keessatti argama yaa una argitan akka naan bitan kanatti torbee booda yoo dhufe abbaan gidii na qayyaree jira kana beekaa na godhaa yoo fedhees akka fadhee na godhaa jechuudha abbaan gidii isin garsiisa waan inni dhiira isaa ta'uu dhalaa namni hundi keessanuu wanni isin barbaaddan waan madawaas tahee kireema waan garagaraa waan qabattoo maal wanni as keessa hin jiru jechuudha san gubbaadhaan diskaawunt dhibbarraa 30 abbaa gidii meeqa qannasu ta'e bakka bikoo si jecha torban kana ammas diskaawuntii persentii 30 ijoollee order gootu jechuudha maqaa Faayiza Abdallatiin. Maqaa kiyyaa dhibbarraa 30 hir'isee jira. Delivery free. Gatiin isinii qannasame deliveries natsaa isinii fidaa hop dawwalu hin raanfatinaaga. Wanni kun waan keenyaaf guddisuun isiniin jaa galatama. Hi Faiza. Baga dagaa nufte kaameraa irra jirta baay'ee. Kaameraa irra jirta. Yaa. Sarara kanatti fayyadamee faarmaasiin suuqa Oromoo ta'u